Ani maqaan koo Zalaalam Laggaseen jedhama. Akkuma na beektan egaa karaaktara beekaa jedhamuun nan taphachaa jira. Har'a iddoo kanatti kanan argameef gaaffii daawwattoota keenyaa fi gaaffii piroodiwusaroota keenyaa deebisuudhaafidha kanan argame jechuudha. So kan waliin itti fufnu ta'a. Nu hordofaa dhaamsa kooti. Galatooma. Godina Wallagga Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo jedhamtu keessattidha kanan dhaladhee guddadhee. Kutaa tokko hanga 10tti achumatti baradhee kutaa 11 fi 12 immoo magaalaa Naqamteettidha kanan baradhe preparaatorii jechuudha. Yuunivarsiitii immoo Ambootti baradhe muummee elektirikaal injiinaringii jedhamuun jechuudha. Egaa maatii koo dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladha. Maatiin koo qonnaan bultootadha. Dhugaa dubbachuuf karakteraayizeeshiniin koo yeroo naga'u nan ilaalee nan xiinxalee maqaan isaa beekaadha. Baay'een jaalladhe. Baay'ee natti tolee. Amala isaa wajjiniinis amalli koo baay'ee walitti waan dhufuuf waliin tuquu, waliin bu'uu, walitti hin bu'uu, waliin dhiitu. So gammachuudhaan simadhe. Waan si ajaa'ibu gaaffii kana hiriyoonni koo deebisuu hin danda'u bareechanii. Ijoollonni akka tiimii kanaatti wajjin jalqabne jechuudha. Gaafuma diraamaan hiree jaalalaa eegalu mul'ati keenya guutuu ture, abdiin keenya guutuu ture, obsi keenya guutuu ture, hamileen keenya guutuu ture. So kana caalaa kana garasitti akka inni deemudha kan nuti hamilee godhannee turre jechuudha. Maaliif beektaa namni yeroo mul'ata isaatiif harka kennu milkaa'inni immoo harka kennaaf. Kanaafiyyuu wanti jireenya kee keessatti dursuu qabu ati mul'ata keetiif mo'amuudha. Ati mul'ata kee keessa dhokachuudha. Yeroo sana wanti kamiyyuu immoo si dudduubaan dhufa waan ta'eef jechuudha. Mul'ata ofiitiif harka kennuu jechuun baay'ee way salphaa miti. Mul'ata ofiitiif harka kennuu jechuun aarsaa si gaafataa, yeroo si gaafataa, waan baay'ee si gaafata. Hiriyaa kee wajjin akka barbaaddetti tariitii bakkee baatee bashannanuu hin dandeessu. Mul'ata jechuun fookasii kee barbaada. Baay'ee xiyyeeffannoo kee qofa. So natti tola. Beekan ture walumaa galaa jechuudha. Ijoollonni hundumtuu beekaan iddoo isaaniitti faankishin gochuu danda'an, iddoo isaaniitti hojjechuu danda'anii gaafuma diraamaan kun eegalu ijoollonni bakka bakka isaanii argataniiru. Maal jedha seetee Oromoon gaafa haasa'u biqilaan iddoo isaan taanetti biqilu kamiyyuu aramaadha jedha. Boqqolloon xaafii keessatti yoo biqile aramaadha buqqisanii gatu malee faayidaa hin qabu. Siigalee waan jechuu barbaade hubatteetta. So ijoollonni bakka isaaniif malu dhaabbatan bakka dhaabbatan sana irratti immoo bareechanii faankishin godhaniiru. Maaliifidhaa uummata biraallee odensii biraallee wanti tokko tokko naa dhufa fakkeenyaaf maal ijoolleen keessan eenyutu akkasitti akka isaanii hojjetan godhee eenyutu akkasitti kaasti isaan godhee yaada jedhu wayinnaa dhufaa jechuudha. So baay'ee dinqii fiilmii hin hubatamne akkas taa'een kufa yeroo jettu ka'ee argita. Ka'eera yeroo jettu kufee argita. Fiilmii hubatamuu hin dandeenye seenaansaa. So baay'ee dinqii dhugaa baay'ee dinqii. Baay'ee parsantii caalu walitti dhufna. Almost parsantii guddaa beekaa wajjin baay'ee walitti dhufna. Gaafuma ni diraamaa kana jalqabu amalli beekaan hin rakkisne. Baay'ee nan jeeqe. Waliigallee wajjiniin daandii jalqabne wajjiniin karaa eegallee jechuudha. Natti tolee man hojjedhe. So amalli isaa bakka baay'eetti amala koo wajjin waliin rukutu. Baay'ee ma waliigallaa jechuudha. Tariitii amalli isaa xiqqoo amala koorraa addadha jedhee kana yaadu obboleetti isaa baay'ee tiriitii godha. Moor ana caalaa baay'ee tiriitii. Ani dur beekaarraa waan baay'ee baradheera. Dhugaa dubbachuuf ani dur fakkeenyaaf amma obboleettiin koo tariitii karaa tokko tokko nan dhaga'a beektaa.
nama akkasii wajjin haasa'aa jirti gaafa naan jedhamu jechuudha. Nan galaa maal abbaa keef hin jedha beekte. Maal abbaa keef yeroo kana hariiroon si barbaachisaa kabaluuf hin ka'a. So moorinni sun sirrii miti. Asii galaa maalii fi nan baradhe beekaa irraa bareechee jechuudha. Xiqqoo garaagarummaan keenya kanarratti baay'ee tiriitii godha obboleettisaa. Oh my God, dhugaa kanan dagachuu hin dandeenye episoodii 20-21. Hiree koo bareedduu koo maaloo xalayyaa kana dhuga jabaadhuutii dubbisi. Ati mucaa jabduudha. Kanan hin beeku. Ani jiraadhes jiraachuu baadhees akka jabinni kee sun hin dhugne sirriitti hin beeku. Hammam akkan sitti jijjiirame naaf gala. Wanti nuti hin beekin godhe tokko hin jiru. Garuu na amani waanan godhe hundumaa kanan godheef siif jedhee. Sababni kee maalii jettee nan gaafatiin. Amma kana jedhee sitti himuu hin danda'u waanan ta'eef. Otoo sababa koo dhageessee baay'ee na jalaa miidhamta. Hamilee cabdee abdii kutatta jedheen si dhoksee wallaansootti hin qabaa ture. Na jalaan dhibbatin jedheen iccitii tokko tokko dubbachuu fi namatti himuu caalaa dhoksuun hiika guddaa qaba gatiire. Sitti meessi miidhuu gorra dhokadhee si oolchuun filadhe. Qormaanni keessa gale amma yaabbiin ulfaataadha. Jireenya koo keessatti murtoon na murteessa jedhee hiyyaan murtoo ulfaataa na murteessiseera. Si dhiisee deemeera. Adaraa kennatti murteessi. Si dhiisee deemuun koo rakkoon ulfaataa akkamiin irra ga'e akka ta'e nan gaafate. Bakka hin deemuun beeku na barbaaduuf yaali. Otoon sitti hin himin urjii sirriitti dhiifama naaf gaafa. Kanneen isinitti jijjiirameef sababan isinitti hin barbaannee fi homaa isin hin fayyadneef xiqqoo mallee akka na jibbitan barbaade nama hamaa ta'uuf naaf hin milkoofne hamma yaadeen olitti waan na jibbitan miti. Sababa kootii yeroo gaddituu fi miidhama kee arguu waan hin barbaanneef sirraa fagaadheera. Sababa kootii akka barnoota kee irraa gufattu hin barbaadu. Sanuu waan furmaata hin qabneef sin jaalladha lubbuu koo. Barnoota kee immoo daraa. Kun imaanaa obboleessa keetii qofa otoo hin taane imaanaa nama lammaffaa ijaan arguu hin dandeenyeeti. Garuu qofaa keessi dhiisee hin deemne. Amma kanas garaa sitti hin jabaan. Dooktar Eebbaan si waliin jira. Akka kootti si kunuunsa. Hin rakkiftu miti qaalii koo. Adaraa. Ani obboleessa kee jaalladhuuf jedhiitii rakkisii. Sin jaalladha buukee koo. Nagaan haftee obboleessa kee irraa. Tasuma dagachuu hin danda'u. Even gaafa iskiriiptiin sun naa dhufuu jechuudha. Yooni otoon dubbisuu boo'eera siin jedhe naa amanuu dandeessaa? Amanuuf namatti ulfaata baay'ee. Maaliifii nan liqinfame. Baay'ee man liqinfame otoon dubbisuu. So miira isaa nan uffadhee otoo man dubbisuu. Gaafa miira isaa uffadhu baay'ee si dhukkubsa beektaa. Otoo man dubbisuu dhimmi hin maanne. Kana jechuun uummanni immoo akkamitti dhaga'ama. Nama tokkotti illee himne kan baay'ee natti dhaga'ame episoodii kana lama. Dhugaa dubbachuuf hin dubbanne nama tokkotti iyyuu baay'ee naare. Maaliif naare beektaa? Diraamaa kanatti fufee hojjechuudhaaf faamiliin koo guutuudhaaf kun jalqaba kaase. Baay'ee natti tolaa ture. Baay'ee humnaa ol. Utuun fedhii dinqii wayii keessa jiru tuqaa wayii natti dhufe. Tuqaa gaafan sin jedhu full stop isa jennu jechuudha. Tuqaan kaasuu hin dandeenye wayii. So otoon itti dubbadhee ittan fufa jedhee natti tola baay'ee wayii. Garuu wanti isaan yaadan moor kanarra gaarii waan ta'eef jajjabaadhee manniise. Ciniin nadheema. Jireenya kee keessatti wanti uumaan hin ta'a jedhe ati hin ta'u jechuu hin dandeessu. Si galaa? Akka ati deemtu yoo barbaade yoo deemta. Akka ati dhaabattu yoo barbaade yoo dhaabatta. Si galaa? Script writerii jechuun maal jedhama? Si galaa? Yoo inni dhaabadhu siin jedheen dhaabattaa. Yoo inni fiigi siin jedheen fiigdaa. So anis kanumaan godhee jechuudha. Akka zalaalamitti gaafa sitti haasa'u baay'ee si dhukkubsa beekta.
Maaliifi amma isheen imagine namni tokko bukkeen jiru namni nama hin qabne miidhamaa akka ta'e beektaa? Baay'ee miidhamaadha. Yeroo baay'ee garraamummaan bilchinaan hin hoogganamne immoo kufaatii hamaa namatti fida. Siigala baay'ee garraamummaa guddaadha kan isheen qabdu nama hundumaan amantii normaalii. Egaa bilchinni isheen qabde turte beekaadha. Beekaan gaafa biraa dhibu akka mataatu si dhukkubsa. Wantoonni isheen hin ta'u jettee yaadne dudduubaan gaafa isheetti dhufan ilaaluun baay'ee si dhukkubsa, si jibbisiisaa jechuudha. Gaaffiin kun illee natti ulfaataa. Baay'ee gaaffii ulfaataa na gaafatte. Garuu dhugaa dubbachuuf ani hiree akka beekaattiin sitti haasa'asti. Akka beekaattiin sitti haasa'a. Ani hiree haadhaaf abbaa malee hin guddisee hireen nama tokko hin qabdu. Duwwaadhaa an bira hin jiru taanaan. Tarii hireen filadha. Isheef jedhees waan baay'ee dhiiseera kaa. Imagine hojii osoon hojjechuu danda'u hojii bakka baay'ee deemee dhiiseera. Iddoo barbaade toon deemee bashannanuu danda'u dhiiseera. Isheef jedhee ergan umurii koo baay'ee gubee, isheef jedhee ergan yeroo koo baay'ee gubee, ammas isheef jedhee hin jiraadha jechuudha. Isheef jedhee dirqaman itti fufaa jechuudha. Otoon deebi'e baay'ee natti tola. Dhugaa dubbachuuf akkuma sila saasaa ture. Ani miira diraamaa kanaa guutummaan guutuutti uffadheera. Jaalladheen hojjechaa tures. Fedhii koo guutuudhaan. Ammas taanaan deebi'uu koos dhiisuu koos waan hin beekuu hin qabu. Akkuma namni tokko borii isaa beekuu hin dandeenye waan hin beekuu hin qabu. Sila waan ta'e tuqeen ture. Waan ta'e tuqeen ture. Moor ammarra deebi'eera. Siigala hubachuutti miira ishee hubachuutti baay'ee deebi'eera. Beekaan baay'ee na qajeelcheera. Anumaaniyyuu. Wanti baay'ee na gammachiisu jireenya koo keessatti kolfaa haadha kootii arguudha. Wanti baay'ee na dhukkubsu yookiis na jibbisiisu immoo imimmaan haadha kootii arguudha. Akkan kana caalaatti jabaadhee hojjedhuuf hamileen isin ana keessan ibiddatee keessa kootti boba'ee fuulduratti na darbateera. Baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Ammallee aartiin Oromoo akka guddatuuf, akka dagaaguuf, hamilee keessan isa dirree milkaa'ina namaaf akeeku sanaan nu bira dhaabbadhaan asumaan dhaamsa kooti. Baay'ee galatoomaa. Ani dhugaa dubbachuuf wantoota akkas akkasii wantoota baay'ee piraayiveetii godhee hin jira. Maaliif ammaaf waan tokko tokko bakki itti baasuu hin barbaanne. Inni sun naafa ta'an. Maaliif wantoota nu dursee guddisaa jiru tokkotu jira. Inni ofiisaa ta'uu beekamee natti tola. Kan na bohaarsu gaafa Arsenaal mo'u. Gaafa Arsenaal mo'u dhiisi sitti himuu hin danda'u. Baay'een bo'aara. Baay'ee humnaa ol. Diraamaa baay'ee dinqii. Diraamaa aartii Oromoo cabsatee ba'aa jiru beektaa? Cabsatee ba'aa jiru akka ta'etti ni ilaala. Egeree gaarii dinqii tokko keessatti ni ilaala. Diraamaa kana seenaa bareedaa uummata kanaaf akka inni hojjechaa jirutti ni ilaala. Jaalladhee fedheen ilaala ammayyuu. Kanaafiyyuu diraamaa baay'ee ajaa'ibaa dhugaa. Naman baay'ee ajaa'ibsiifadhu tokko hin qabu. Naman baay'ee foloo godhu. Itti mee hin beeku amma ammaatti. Ilaalcha isaa foloo nan godhaa. Amala isaa foloo nan godhaa. Naman baay'ee jaalladhe beektaa? Isa dhugaa. Jireenya koo keessatti nama na barsiise. Nama tokko jira. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Innis immoo piroodyuusara fiilmii kanaa
Wasan Ayyaalam nama jedhamu jechuudha. So asumaan baay'ee naaf ulfaadhu siin jechuun barbaada. Ati obboleessa gaariidha. Ati obboleessa dinqiidha. Even gaafan dadhabu na jabeessaa, gaafan dudduubatti deebi'u gara fuulduraatti na harkisaa. Amileena keessatti horaa turte sana hundumaatiif ulfaadhu. Amileen kee sun guyyaa tokko deebii gaariidhaan akka inni siif deebi'u nan amana. Hafiyyoo baay'ee naaf ulfaadhu. Uummanni sabni bal'aa kunis nama dinqisiifachaa jiru eenyu akka ta'e gara dudduubaatti akkasiin bartan shakkii tokko illee hin qabu. Umuriin isaa nuuf dheeratu jechuun barbaada. Galatoomaa.